Akkam jirtan oduuwwan sadii kan biyya keessaa fi alaa wal duraa duubaan qabannee isinii dhufnee jirra. Channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuudhaan hanga dhumaatti waliin tura. Jalqaba irratti mata dureewwan oduutiin eegalla. Haleellaa hidhattoonni faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuriitti gaggeessaniin yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu jiraattonni gabaasan. Haleellaa misaayilaa fi diroonii Raashiyaan Yuukireen Kiivitti raawwatteen namoonni 10 du'an. Pirezidaantiin FIFA tapha 24 daawwachuuf balalliin 27 taasisan ijoo dubbii ta'e. Oduu keenya jalqabaatiin haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuriitti hidhattoota faannoon raawwate jedhameen lubbuun darbuu fi qabeenyi manca'uu jiraattonnii fi mootummaan beeksise. Badii kanaaf jiraattonni hidhattoota faannoo bakkeewwan daangaa Wallagga Bahaa fi dhiyoo magaalaatti jiran irraa akka dhufan eeran. Kominikeeshinii aanichaa garuu ibsa fuula feesbuukii irratti baaseen humni finxaalessa faannoo jedhamu daangaa mormorce'uun badii raawwatu ibse. Kanaanis magaalaa Gaamsaatti dhukaasa banuun lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa geessee jira jedheera. Jiraattonni BBC'n dubbise akka jedhanitti haleellaan kan raawwate kibxata barii yoo ta'u lubbuu namootaan ala horii fi qabeenya garaagaraa saamanii deeman jechuun hidhattootatti himataniiru. Jiraattonni haleellaan kun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannicha turan bakka biraatti deemanii guyyaa muraasa booda raawwatamuu dubbatu. Jiraattuu aanaa Amuuriyaa Gaamsaarraa BBC'n dubbise haleellaa kanaan milishoota dabalatee namoonni nagaan ajjeefamuu himu. Itti aansuunis jiraataan BBC'n dubbise tokko akka jedhetti uummata nagaa qotee bulaa irratti gaaga'amaa fi saamicha gaggeesse jechuun hidhattoota faannoo finxaalessa jedhee himateera. Meeshaa isaan qabatanis yoo ibsan meeshaa dishqaa bireenii fi kilaashiidhaan uummata nagaa irratti saamicha horii raawwachuu dubbatan. Jiraattuun biraallee haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Jarri warra faannoo kun halkan sa'aatii 11 osoo namni hirribaa hin ka'in dhufu jechuun BBC'tti himteerti. Miseensi qaamolee nageenyaa aanichaa BBC'n dubbise immoo humnoonni faannoo meeshaa gurguddaa hidhachuun lola uummataa fi qaamolee nageenyaa irratti akka banan BBC'tti himan. Uummanni gaaratti baqatuu hin qabu, hidhattoonni magaalaa naanna'anii jiru jechuunis dubbatu. Oduu keenya biraatiin haleellaa misaayilaa fi diroonii Raashiyaan Yuukireen Kiivitti raawwatteen namoonni 10 du'an. Humnoonni Raashiyaa edda galgala haleellaa diroonii fi misaayila bal'aa magaalaa guddoo Yuukireen Kiivitti raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 10 lubbuu dhaban. Yeroo haleellaan gamoowwan raasu ollaa baay'ee keessaa namoonni baafaman. Pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin Raashiyaan haleellaa jabaaf qophaa'aa akka jirtu himuun akeekkachiisa dabarsee ture. Hoogganaan waraanaa Kiiv namoota miidhaman keessaa lakkoofsi guddaan ijoolleedha jedhe. Diinni ammallee ollaa jireenyaa irratti xiyyeeffachuun namoota nagaa ajjeesaa jira jedhe ibsa kamisaadhaa kenneen. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ammoo haleellaa Yuukireen miilan raawwatteef deebii kennuuf bu'uuraalee anniisaa irratti xiyyeeffanne jedhe. Oduu keenya dhumaatiin pirezidaantiin FIFA tapha 24 daawwachuuf balalliin 27 taasisan ijoo dubbii ta'e. Pirezidaantiin FIFA Gianni Infantinoon torbee lama keessatti taphoota waancaa addunyaa 24 daawwataniiru. Imalli balallii isaan kaaba Ameerikaa keessa taasisan yeroo walitti hidhamu kiiloomeetira 1000 lakkaa'amu ta'a. Magaalonni 16 kan Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo keessatti argaman taphoota waancaa addunyaa baranaa kana keessummeessaa jiru. Taphoonni calallii dheerachuu isaatiin lakkoofsi dorgommiis dabaleera. FIFA'n istiraateejii tapha waancaa addunyaa 2026tiif baase keessatti pirezidaantichi dhimmoota jijjiirama qilleensaa, mirgoota namoomaa fi dhukkubaa fi miidhama qaamaa hir'isuuf gahee keenya ni baana jedhanii ture. Dameen BBC dhugummaa ragaalee qulqulleessu kan akka BBC Verify fi BBC Sport dhimmoota balallii jettii pirezidaantii Infantinoon wal qabatan sakatta'eera. Taphoota pirezidaantichi irratti argaman suuraa kaan hordofuun imalli balallii isaanii hangam faalama naannoo irratti dhiibbaa geessisu xiinxalameera. Balalliin isaan torbee lama keessa taasisaniin faalami naannoo isaan geessan balallii namoonni 78 waggaa keessatti geessuu danda'aniin wal qixxaata jedhameera. Oduuwwan ammaaf qabnu kana fakkaata. Hanga oduuwwan birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.